السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. मैं वीडियो kana obboleessa kee yookaan obboleettii kee isiin salaanne obboleessa kee isa hin salaanne osoo rizqii rabbi nyaatu osoo afiyaa qabu isa hin salaanne sanaaf viidiyoo kana dhaggeeffadhuutiin sheer gochuu fi hin irraanfatanii isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo kana inni walumaan ilaallee eegnetti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa islaamummaa keessatti ulaagaa ittiin bullu hundayyuu nuuf kaa'ee jira. Ulaagaa kana keessaa tokko salaata isaaf salaatuun nama musliima ta'e irratti dirqama. Namni musliima ta'e tokko salaata yoo salaanne maal akka ta'u qabus seerri isaa nuuf kaa'amee jira. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam namni salaata hin salaanne tokko man taraka as-salaata faqad kafara jedhanii hadiisa isaanii keessatti dubbatanii jiru. Namni salaata dhiisee jiru tokko islaamummaa irraa ba'ee jira. Kanaaf iyyuu ati muslima taatee osoo fayyaa qabdu akkasuma rizqii rabbi nyaachaa osoo nagaa taatee jirtu akkamitti rabbiif jecha rabbiif salaachuun sitti simamne. Mee gaaffii kana hundi keessaniyyuu warroonni hin salaanne mana keessaallee obboleessa keessa warra isa hin salaanne sanaaf ergaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.